Amajjii tokko bara 2022 bara haaraa irratti argamna shama kam jirtu daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork bara haaraa nagaadhaan geessan jenna. Baga geessan guyyoo fawraa. Hawwii keessanis dabarfachuu dandeessu carraa kana. Uummata Oromoo haguutu addunyaa gubbaa jirtan biyya keessaa fi biyya alaa Oromiyaa fi Itoophiyaa illee bakka cuuf jirtan baga bara haaraa 2022 geettan jennaan bari kun bara gammachuu khabilisummaa haquufa gabbinna nu ta'u jenna warri armaan baatan cufti bag jiraatan. Ayyee kutaawwan addunyaa marattuu baga waliin geenya jenna barri kun Oromoota Oromiyaa keessa jiraniif bara nagaa bara hammeenyii fi cubbuun Oromoo irraa cabee Oromoon nagaa argatee bilisummaan Oromiyaa keessa jiraatuu fi bara qananiitti itti ce'u akka ta'u hawwii qabna. Kutaawwan addunyaa garaagaraa keessa warri jirtan immoo nagaa badhaadhinaa fi gammachuu isinii hawwinaa baga waliin geenya jenna. Addunyaan bara haaraa simattee jirti. Viidiyoo simannaa bara haaraa mul'isu tokko gabaabduudha daawwannee walitti adeemina. 정치의 축포가 터져오르고 있습니다. 위대한 당의 영도 따라 Egaa hedduu hawwataa fi miidhagaa ture haalli simannaa bara 2022 barree haaraa kun jechuudha. Egaa barri kun Oromoo qabsoo irra jiru biratti immoo ayyaana dachaati. Amajjiin tokko guyyaa waboo yookaan guyyaa waraana bilisummaa Oromoo jedhamuun kan beekamu. Egaa dhimma kana ilaalchisuunis waraanni bilisummaa Oromoo ibsa baasee jira. Barri 2022 bara bilisummaa bara walabummaa isiniif haa ta'u akkasumas guyyaa waboo ilaalchisuudhaan immoo barri 2022 bara qabeenya beekumsaa fi humna namaatiin waboo gabbisuu irratti hojjennu bara yeroo xumuraatiif roorroo qolannu haa ta'u jechuudhaan illee ergaan dhaamsi inni dabarsanii jira. Kan irrattis wanti jettan yoo jiraate carraasinii kenne gara mata dureewwan har'a bal'inaan ilaallutti ceena. Waraanni bilisummaa Oromoo waggoota 70 as yeroo kabiraatiif yeroo itti bal'atee bu'uurri isaa bal'atee miseensoti isaa hidhannoon isaa dabalee jiru keessatti argamna. Waraanni kun yeroo kamiyyuu caalaa immoo dhugaa uummataatiif bahee akka jiru kutannoo yeroo itti agarsiisaa jirudha. Bara obbo Daawud obbo Leencoo Lataa afaan waraana kana ijaaranii as yeroo jalqabaatiif lakkoofsa guddatee kan yeroo saniyyuu caalaa jechuudha. Bu'uurri isaa bal'atee yeroo jirudha. Hawwiin waraanni kun qabus barri kun bara itti roorroon Oromoo irraa cabdee hawaasi Oromoo nagaa fi haqisa deebi'u jedhee hawwii qabu ibseet jira. Hawwiin waliin qabnu kanumadha. Uummati keenya roorroon amma jiru irraa cabee nagaan dirree Oromiyaa keessa akka jiraatu biyya san keessatti araarri fi nagaan bu'ee gara qananii fi waliin jireenya
hawwinutti yeroo itti ceenu jennee hawwina jechuudha. Ayyee guyyaan kunini guyyaa faranjii guutuu addunyaa kabajamuu jira. Dabre ammoo Oromoolee biratti waraana bilisummaa Oromoo guyyaa fi godhachuuf kabajuu jira. Waraana bilisummaa Oromoo qofaa miti. Waraana bilisummaa Oromoo qaama Oromoo keessa tokko ijoollee dhugaa Oromootiif loluu jirtu karaan ittiin ilaallu adda ta'uu danda'a garuu dhugaa Oromooti baate han qofaa miti. Nami qawween loluuf ha qawween lolleen kamanidhaa keessa rakkachuu jira ka harku duwwaa loluu jira ka wanni kanaan loluu jira ka qawween lol cufti guyyaa Oromoo jenne fudhannan ulleeni bagaa barkum lamaaf diddami lamar deebiin geettan jenna gara ajenda taanu dabar. Tolega ajendaan irraa bal'inaan ilaallu inni tokkoffaan bara 2021 akkamiin dabarsine waan jedhu keessumaa haala qabatamaa Itoophiyaa Oromiyaa walitti qabne gabaabsineetuma hanga daqiiqaa 20-31 kan waliin ilaallu ta'a. Bara 2021 kana keessa gataateewwan seenaa keessatti illee deebi'ee mudachuu danda'a. Barri kun deebinee waan akkasii arguu dandeenya sadarkaa jechisiisuu irratti haalonni amanuudhaaf illee rakkisan hedduun bara keessatti mudatedha. Keessumaa waraana kaaba Itoophiyaatiin wal qabatee haala ture bal'inaan kan ilaallu ta'a. Gara dhumaarratti ammoo marii biyyaalessaadhaan wal qabatee waan deemaa jirullee ni ilaalla. Mee bara 2021 akkamiin ilaaltanii waan jedhu kallattumaan gara sanatti yoo ceene wayya fakka. Taateewwan bara 2021 yoo cuunfin tokkoffaan dominantly yookiin boldly addunyaa gubbaatti ka biyya keessatti illee ka irraa dubbatamaa ture waraana Itoophiyaati. Waraanni Itoophiyaa waraana guddaa baha Afrikaa ka addunyaan akka malee irraa dhageesse miidiyaalee addunyaa gubbaa irratti headline ture keessaa ka jalqabaati. Akkuma addunyaatti jechuudha. Tokko isa ajandaa ka godhannu lammeessoo immoo Oromiyaan bara 2021 darbees immoo waggoota sana dura turan lamaan keessatti yeroo itti dhiigaa turtedha. Oromiyaan bara itti dukkana keessa turtedha. Roorroo fi gidiraan addunyaa irra jiru hundi isaa xaxatee gara Itoophiyaa fi Oromiyaa waan dhufe fakkaata. Bara 2021 dabarsine keessaa tokko isa irratti naasofnaa. Tarii abdii fi hawwiidhaan ummati keenya kan eegu kabira immoo gara dhumaatti kan kaafnu boqonnaawwan kun tarii bara 2021 keessa cufamanii Itoophiyaa keessatti araarri fi waliigalteen dhufa jedhu wanni akeekan marii biyyaalessaa araara biyyaalessaa maqaa garaa garaa haa qabaatu malee karaa mootummaa fi dhaabota keessumaa hoogganoota Oromoo keessa akka obbo Leencoo Lataa keessa jiran in kan deemaa jiru wanni marii biyyaalessaa fakkaatu deemaa jira. Abdiin marii biyyaalessaa irraa ummati keenya qabu maayidha. Mudaawwan achi keessatti ka'aa jiran maali ka jedhu hin kaafna. Jalqaba irratti waa'ee waraana Tigraay kaafna. Waraanni Tigraay maal fakkaata ture dheeraadha dubbiin kuni achirraa jalqabna guyya. Yaa waraanni Tigraay waan inni fakkaatu waggaa guutuu dhuma bara 2020 irra jalqabe Noovembar keessa eegisuni wagga taanuuf guutuu wagga tokkoof Itoophiyaa biyyaadhaan qiyaamee duraan dhaqqabee akka addunyaatti akkuma reefa Abiraamedhe taatee gugurdoo bara 2021 keessatti taateen gugurdoon sadiitti addu duree yaamma tokko vaaraayitiin haaraan kooronaavaayirasii dhiibbaan kooronaavaayirasii addunyaa irraan ga'a addunyaan daddabachuuf wanni godhaa turte ammallee gosa haaraan dhukkubisuun oomikroon maalidhaan akkasiin dhufe miidhaa geessisu isaati garuu intensitiin isaa agasmara lammeessoo waraan turte sadeessoon hongee jechuun hongee keessumatti Afrikaa keessatti hongee waraanaa wal qabatee the headlines addunyaa gubbaatti hawaraan akka sadarkaa waraan addunyaatti olitti miidiyaalee walirra fuudhanii odeessan jechuu dandeet waraan Itoophiyaati jechuudha. Miidiyaaleen addunyaa biizii turanii dhimma waraan Itoophiyaatiin waraanni waraan lubbuu hedduu galaafate nama 10,000 itti nyaatame nama hedduutti buqqa'ee miiliyoona hedduu nama rakkoo beela kan keessa jira jechuudha. Waraanni kunini waraan garee siyaasaa murni siyaasaa lam jidduu jalqabee jechuudha. Interestii siyaasaatiin jalqabee uummatu fi dabalaa dhufe bal'ate waraana sadarkaa kanaan ga'e waraanni kunini eegee jalqaba irratti Noovembariin duuba jisaddeet eegi mootummaan gallakkise bayeen duuba dhiibbaan inni eegi gareen TPLF deebitee maqalee qabatteen duuba dhiibbaa inni dhaqqabee ilaaluu dandeenya. Mootummaan Itoophiyaa labsii addaan kute labsii maanidha waraan gam tokkoon labsii gam tokkee taa'uma murteesse waraanni nagayedhe keessa hordofee gareen TPLF deebitee lafa hedduu qabachuu dandeette qabacha sii kaaniin dhiibde dura fidde eegisiin dhiibde dura fiddeen duuba naannoleen duraa waraanni keessa hin jiru Affaarii fi naannoon Amhaaraa kisaara guddaa keessummeessuu dandeette jirti. Uummata Itoophiyaa guutuun bara makalaakayaan faashin ta'e bara qawween faashin taate gadaasaa jibbisa faashin ta'e bara walijjeesaan walawwaaluu maaniin jechooti jibbisiisoon
addunyaan iyyuu itti sururtu Itoophiyaa keessa bal'inaan godhaman jechuu dandeenya. Barri 2021 akkuma isin kaastan bara Itoophiyaan waraanaan simatte waraanaan immoo hobbaastee ture waraana kanaan namoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman lubbuun isaanii darbee jira. Gaa hundaa ol lubbuu namaa dhaqaaliin lubbuu namaa deebisuun kan hin danda'amne qabeenyi tarii bakka bu'uu ni danda'a baroota dheeraa booda jechuudha qabeenyi barbadaa'e. Namoonni kuma dhibbootaan lakkaa'aman dhumanii jiru waraana kaaba Itoophiyaa kanaan wal qabate kana malees miiliyoononni qe'ee ofirraa buqqaafamuun balaa garaagaraarraa bu'aniiru lubbuun miiliyoonotaa gaaga'ama balaa hammaataa keessatti egereen isaanii yeroo itti dukkanaa'e ture jechuudhaa fi wanti nama dandeessisu hedduutu ni jira. Kanaan wal qabatee bara 2021 kan ittiin yaadannu yeroo sarbamiinsi mirgoota dhala namaa hammaataan Itoophiyaa keessatti bifa dhagahamee fi mul'atee hin beekneen raawwatamaa turedha jechuun ni danda'ama. Bara dirqiidhaan waraanaaf nama hiriirsuun itti raawwatamaa ture bara nagaa lallabuun yakka ta'e uummanni waraanaa faarsaa bahedha. Hundaa ol sarbamni namoomaa yakkoonni waraana kanaa wal qabatanii iddoowwan waraanni itti geggeeffametti yeroo itti irra deddeebiidhaan raawwatamaa ture yeroo addunyaan dhimma Itoophiyaa keessumaa gama sarbamiinsa mirgoota dhala namaatiin raawwatamaa jiruun irra deddeebiidhaan maqaa ishee kaasaa turtedha jechuun ni danda'ama. Bara ola deemaan Oromoo addabaabayitti baafamee rashaname bara hidhamtoonni hidhaadhaa baafamanii duguugaman haalota akkasii keessa taane kan dabarsine egaa gama sarbamiinsa mirgoota dhala namaatiin wantoota hedduu kaasuu dandeenya isinillee wanti isinitti dabaltan ni jiraata dheena. Waraana Tigraay wajjin wal qabatee akkuma suuraa kanneen ilaaltan dhalli namaa kutaalee Tigraay baay'ee keessatti yeroo waraanni kun Noovembarii 2021 eegalee sadaasa 2020 eegalee Tigraay keessa turetti dhala namaa irratti gidirawwan tasuma hojjetamuun malle waraanni Itoophiyaa waraanni Tigraay humnooti Amaaraa raawwatanii waraana kana keessatti humnooti guguddoon maqaan isaanii ka'aa ture akkuma yaadattan loltoota Eritiriyaa humnoota Amaaraa milishaa fi Yuhaayilii Amaaraa akkasumas Faanoo garee jedhamanidha. Waraana kana keessatti immoo humnooti Somaaliyaadhaa hirmaachuu isaanii teknooloojiiwwan waraanaa United Arab Emirates fi Persian Gulf keessaa Abiy Ahmed bu'aawwan teknooloojii kana waraana kana keessatti fayyadamu walii yaadannaa kan hordofee yakkooti waraana guddoon Tigraay keessatti raawwatamuu isaanii miidiyaaleen gabaasaa turanii yakkoota suukkanneessoo garee maafiyaa dalaguu hin dandeenye ka ilmaan namaa irratti waraanni Itoophiyaadhaa raawwate miidiyaaleen akka CNN, Channel 4, BBC fi miidiyaaleen guddoon gabaasaa turanii barri 2021 waraana kanaa wajjin wal qabatee Itoophiyaan tasuma seenaa keessatti karaa ta'ee hin beekneen mataa oduu fi mataa miidiyaa baratti turtedha. Waraana kana wajjin wal qabatee yakkooti namoomaa, yakkooti waraanaa, yakkooti gudeeddii dubartootaa, tooftaa waraanaa tiif jecha namoota beelessuun uummata Tigraay marsuun taateewwan waraana kana keessatti argaa turredha. Haga Jaanuwaarii darbee haga bitootessaa eblaa naannoon kun waraanuma guddaa keessa ture. Waraanni waan tureef dhaabbileen addunyaa ka gochaa turan miidiyaaleen haaseenanii dhaabbileen deeggarsa namoomaa haaseenan dhiibbaa jedhutu ture. Dhiibbaan kun karaa hawaasa addunyaa karaa United States karaa mootummaa Ameerikaa karaa gamtaa Awurooppaa akkasumas dhaabbilee mirga namoomaa ture. Haa ta'uutii garuu mootummaan Itoophiyaadhaa didaa ture jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa deeggarsi namoomaa fi miidiyaaleen haaseenanii qofa osoo hin taane yakkoota kanneen hin raawwanne loltoota Eertiraallee achi keessa hin jiran ka jedhu waakkataa ture. Gara bitootessa ebla booda waraanni kun dhiibbaan addunyaa hammaataa dhufnaan miidiyaaleen seenuu jalqabanii akkanumallee dhaabbileen gargaarsa namoomaa seenanii dhaabbileen mirga namoomaaf falman seenanii gabaasa guddaa gochuu eegalanii ergasii kaasee lafa Tigraay keessa haga gabaasa National Geographic ka jedhu piikcharii yookiin suurawwan suukkanneessoo baasee namoota dubbisaa ture. Wanni Tigraay keessatti raawwate si'ooliidhaaf faawol keessanii si'oolii akkanatti imagine godha akkanatti yaada jechuu sadarkaa sanitti ibsamaa ture. Yakka kana immoo duguuggaa sanyiitti wal fakkeessanii jiranii keessumaa ministeerri haajaa alaa Ameerikaa paarlaamaa biyyattii irratti ethnic cleansing jedhee ibsee jira. Kan biraa immoo gamtaa Awurooppaa keessa namni dubbii himaan ministeerri haajaa alaa
Finland PK Havesto gara Itoophiyaa yeroo lama dhufee qondaalonni Itoophiyaadhaa uummata Tigraay lafarraa qaraguu barbaanna jedhanii natti himanii jedhee waraanni kun yakkoota guddoo sadarkaa addunyaatti himamuu danda'aniin waraana beekame jechuudha. Ya Itoophiyaan duraanii mirgoota namooma mirga dimokiraasiitii fi mirga namooma rabbiin uumamaan nama kennu jira. Itoophiyaa keessatti duriilee mirga dimokiraasii maqumaaf jedhamu malee hin jiru. Bara kana immoo mirga dimokiraasii leenka keessatti salphate. Fakkeenyaaf mirgi dubbachuu, bilisummaan socho'uu, mirgi filuu filatamuu guutuma guutuu kan sarbame paartiin tokkottiin sirni bulchaa Abiy Ahmed kophaa hura dhaate kophaa injifadhee jedhee uummata ugguree hooggantooti siyaasaa hedduun hidhamanii hamanii murtii kabaja dhabee aangoon seeraan kennamteef irra mulqame. Nami mani murtii humna poolisiiti gadi tayyachuu dandeenya hidhamtoota siyaasaa yoo mani murtii bilis zambaas poolisiin balbalaan boroo duubaan qabe seensis ta'e sun qofa doon ta'ini bara yakkoota guguddoon daawwachuuf iyyuu addunyaa keessatti garee akka ISIS farra yeroo jalqabaatiif dhageen Itoophiyaa keessatti daawwanna jechuu haalummaan Itoophiyaa uummati Itoophiyaa loltooti wal qabdee booji'ama billaan qaltu hatti daawwanne bara Itoophiyaan addunyaa wal dhabdee jechuu sarba mirga namooma kana wal qabate Itoophiyaanii dhaabbilee mirga namoomaatiif falman kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch garee duun Itoophiyaanii wal dhabdeeni kan qofa doon ta'in bara Itoophiyaa miidiyaalee addunyaa cufaa wal dhabdee miidiyaaleen addunyaa cufti Itoophiyaa qolleeffatanii Itoophiyaanii biyyoota humna gurguddoo qaban kanneen akka Ameerikaa dabalatee gamtaa Awurooppaa dabalatee guutuma guutuutti Itoophiyaa irraa qolleeffatamte kan qofa mitillee yakkoota namoomaatiin kabiraatiin wal qabate bara mirgi lubbuun jiraachuu